Artistiin gameessi fi jaallatamaan Oromoo Zarihuun Wadaajoo du'aan addunyaa kanarraa boqote. Egaa dhaamsa isaa keessatti kan inni osoo lubbuun jiru lubbuun isaa keessaan ba'inis akkas jechuun dhaammate. Reeffa Hacaaluu yookiis immoo lafa awwaalcha Hacaaluu cinatti qofa na awwaaluu dandeessu malee iddoo biraas nan geessina jechuunis dubbatee addunyaa kanarraatii darbeete jira. Egaa artistiin Zarihuun Wadaajoo eebila 22 bara 2023 addunyaa kanarraa sassaabatee jira. Egaa gameessi kun aartii Oromoo keessatti bu'aa guddaa kan buusaa turee fi keessattuu dhimma tokkummaa fi akkasumallee gandummaan akka hin qoqqoodamne irratti ejjennoon isaa cimaa kan turee fi reebicha guguddaa fi dhahiisis ta'ee akkuma kana mudannoon hedduun irratti wal furus dhugaa Oromoo ishoo hin sarafi ittis jiraatee uummata Oromoofis jiraatee addunyaa kanarraa boqoteera. Akkas jechuunis dhaamsa isaa dhaammateera. Ani hin duune dhaloota guddisaa ani hin rafne nammuge maleessa ani hin banne narribe maleessa jechuunis ergaawwan isaa simboo artiiwwan hojjetaa ture keessattis dhaammataa ture. Egaa namoota hedduus kakaasee fi akkasumallee aartiitti kan fide keessaa nama ijoo fi nama jalqabaati. Egaa onneen isaa yookiis immoo qaleen isaa hojii dhaabuurraanis du'aan addunyaa kanarraa boqoteete jira. Sana qofas miti miilli isaallee bara wayyaanee kan reebame sun reebicha guddaa waan irra geef sanas damdamachuu dadhabuu isaarraa osoo yaalamaa jirus addunyaa kanarraa du'aan artistiin jaallatamaan boqotee jira. Uummata Oromoo fi firoota maatiiwwan idil isaa addunyaa irratti argaman dinqisiifattoota maraaf jajjabina guutuu hawwina. Raawwatee milkiin koosiin tolee dhahaan darbatamee sinan kaasne mogolee. Iyyoyyaa shamaa harka fuunee hordoftoonni Saaroon Intartimentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa haala isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jecha oduu shabsaatiin walitti deemnee jirra. Gameessi Oromoo fi Oromoofis qabsaa'aa kan ture dhugaa Oromoos osoo hin sharfiin umurii isaa guutuu kan jiraataa ture artistiin gameessi addunyaa kanarraa boqote. Egaa artistiin qabsaa'aan hangafaa yookiis immoo weellisaan Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee biyya Hindiitti osoo yaalamaa jiru dhibeen itti hammaatee fayyuu waan hin dandeenyeef eebila 22 bara 2023 addunyaa kanarraa boqoteera. Qabsaa'aa jabaa kana dhabuun ulfaatus garuu hireema waaqaatii ilaalchi imalaa dirqeetis maatii firoota akkasumas jaallattootaa fi dinqisiifattoota akkuma kana dabalatee uummata Oromoo idila addunyaa hundumaaf jajjabina guutuu hawwina. Egaa namni kun walleessaa hedduus kan hojjetaa turee fi akkuma kana Oromoof jechas umurii isaa kan fixe Oromoof jechas fayyaa isaa kan dhabe yoo ta'u keessattuu erga artistii Hacaaluu Hundeessaa boqoteeti nagaa kan hin argannee fi fayyaallee kan hin arganne ture. Erga Hacaaluu Hundeessaatis nagaa guutuutti kan hin deebinee fi dhukkubnis kan itti hammaataa ture. Akkuma kanas imalaan fayyummaa isaa yaalamuufis gara biyya Hindii deemee achittis boqotee jira. Osoo lubbuun isaa keessaan bahin dursas dhaamsa inni dhaammate awwaalchi koo yookiis immoo lafatti reeffi koo qabaramu awwaalcha artistii Hacaaluu cinaa yookiin immoo bukkee naafa ta'u malee iddoo biraattis akkanan geessine jechuunis himateetu du'ee jira. Egaa gadda isaanitti dhagaamee hangafoonni fi akkasumallee xiinxaltoonni siyaasaa aktiivistoonni Oromoo hedduun isaanis ibsataa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaas akkas jechuun ergaa isa dabarfateera. Artistiin Zarihuun Wadaajoo du'aan addunyaa kanarraa darbus ashaaraan isaa garuu bara baraan jiraata. Du'aan addunyaa kanarraa boqochuu artistii gameessa Zarihuun Wadaajoottis gadda guddaa natti dhaga'ame ta'uusaa artistii Zarihuun Wadaajoo nama uummata isaa fi hojii bara baraan dhaloota darbuu fi hojjetes kan inni turedha. Maqaan isaa baroota bara baraan dhaloota biratti ni yaadatama jechuunis ibsatee jira. Aartiin wantoota ittiin uummata dammaqsan tokkummaa uummataa jabeessan jaalala bayyaa cimsanii isa keessaa ijoodha. Artistoonni ammoo namoota kennaa aartii uumaan isaan badhaasee fi dandeettii qabanitti fayyadamuun akka dungootti ifuun uummata isaanii fi daandii sirrii agarsiisan qabsaa'anii qabsiisanidha.
walumaa galatti ogummaa uummataa fi biyya ittiin tajaajilanidha. Artistiin Zarihuun Wadaajoo artistii gameessaa fi jaallatamaa sagalee kiiloloo uummata isaa badhaasee bara dargaggummaa isaarraa eegalee aartii Oromoo akka guddatu uummata Oromoo dammaqsuun tokkummaa fi sabboonummaa isaa akka jabaatuuf gabbatu taasisaa keessaa isa tokkodha. Artistiin Zarihuun Wadaajoo yeroo haalli akka irraa hin mijanne jaalala aartii Oromoo fi uummata isaaf qaburraa ka'uun aartii Oromoo akka dagaaguu fi tokkummaan Oromoo akka jabaatuuf aarsaa guddaas kaffaluun ga'eesaa baachaa tureera. Artistiin Zarihuun nama kennaa fi ogummaa Rabbi uumamaan badhaasetti fayyadamuun uummata isaas tajaajiledha. Artistiin Zarihuun Wadaajoo ijoollummaa isaarraa eegalee nama aartiif amanamee aartiif jiraatee waan ta'eef hojiin hojjetee bara baraan dhalootatti kan darbuu fi dhaloonnis akka daawwitiitti keessatti kan of ilaaludha. Zarihuun nama jaalala uummata cimaa qabuu fi dhaloota aartii walitti dhufee wal barsiisedha. Hojii isaa kananis nama hojii aartii Oromoo fi Itoophiyaa irratti ashaara jabaa kaa'ee darbe waan ta'eef yeroo kamiyyuu laphee uummata Oromoo fi Itoophiyaa keessatti yaadatamaa fi jaallatamaa tirata. Artistiin Zarihuun nama artistoota Oromoo har'aa fi fakkeenya guddaa ta'uun artistoonni Oromoo kumaataman akka horataman warra daandii saaqe keessaa tokkodha. Kanaaf artistiin Zarihuun ofiisaa seenaa yoomiyyuu inni dabarre hojjetee darbus dhaloota hojii inni eegaletti fufsiisu hedduu horeera. Kanas sirba isaa aniin du'uu dhaloota guddisaa kan jedhu kan ibse Zarihuun dhugumatti onneensaa abidda sanaan dhaloota qabsaa'ee injifachuu danda'u injifatees injifannoo isaa eeggachuu danda'u oomisheera. Tokkummaan iccitii injifannoo fi qoqqoodamuun daandii kufaatiif injifatamuu ta'uusaa sirboota isaa erga jajjaboof keessaa qaban aniin makutaa miti kutaan nawwaamina jechuunis kan dhaame artistiin Zarihuun nama jabaa fi yoomiyyuu sammuu uummata Oromoo keessaa baduu hin dandeenyedha. Duuti hiree dhala namaa ta'us yeroo uummanni Oromoo fi Oromiyaa isa barbaadutti artistii gameessaa fi jaallatamaa kana of biraa dhabuun kan nu gaddisiisu ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa isaa keessattis ibsatee jira. Jaalala aartii Oromoof hojii tokkummaa uummata jabeessuun artistiin Zarihuun eegalee uummanni Oromoo cimsee kan itti fufu yoo ta'u mootummaan naannoo Oromiyaas aartii Oromoo akka guddatu kaayyoon artistii fi waa'ila isaa eegalan galmaan akka ga'uuf ni hojjeta. Du'aan addunyaa kanarra boqochuu artistii keenya jaallatamaa Zarihuun Wadaajoon gadda guddaan itti dhaga'ame ibsaa maatiiwwan firoota uummata Oromoo maraaf dinqisiifattoota artistii Zarihuun maqaa kootii fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatti jajjabina guddaan nawwa jechuunis dhaamsa isaa dhaammatee jira. Egaa artistiin Zarihuun Wadaajoo akkuma isin hundi keessanuu beektani nama qabsaa'aa fi yeroo dheeraas immoo hojii guddaa hojjechaa kan turee fi dhalootaafis bu'uura ta'ee kan darbe yoo ta'u addunyaa kanarraa garuu ebila 22 bara 2023 addunyaa kanarraa boqoteera. Dhaamsaa keessattis kan inni ittiin beekamu ani hin duune dhalootan guddisa ani hin rafne nammuuge maleessa ani hin banne narrebe maleessa jechuunis ergaasaa dhaamsataa kan turee fi akkasumas dhaloota tokkummaan lallabaa kan ture kutaa fi gandummaanis akka nun barbaachifne jechuunis dhaammataa kan ture. Egaa gameessi kun addunyaa kanarraa lubbuun isaa darbee jira. Akkuma egaa hundumtu keessan beektan egaa biyya keessatti osoo hin taane biyya Hindiittidha kan inni boqote. Reeffisaas egaa gara biyyaatti ni imala. Egaa hundumti keessanuu jajjabina guddaa isiniif hawwa. Kaayyoo fi isan irratti kufe kan ammoo galmaan ga'uun dirqamaa fi akkasumallee kaayyoo eegalamtee fiixaan baasuunis immoo dirqamadha.